Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota Biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna ta'an suuraan oduu sa'aa kanaa qabannee dhiyaannee jirra hanga dhuma sagantaa kanaatti hojii turaan affeerraa kenna kun Biiftuu Oroodha keessan jajjabeeffadhaa laayik sheer godhuu hin dagatina kallattii mangara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqaba. Abbootiin alangaa torban darbe Jimmaa Arjootti qabamanii turan guyyaa kaleessa gadi dhiifamuu isiniif gabaafnee turre abbootiin alangaa kun gaafiif deebii isaanii taasifameen eessa akka turan maal keessa akka turan rakkoo isaanirra dhaqqabe akkasumas akkamitti akka gadi dhiifaman namoonni du'anis akkamitti akka du'an ibsanii jiru guutuu isaa qabannee jirra isin biraan geenna. Oduun itti aanu kun oduu ammeedha. Ameerikaatti yeroon hayyama hojii waggoota 5 irraa gara gabaatilee 18tti gadi hir'atuun ibsamee jira. Bal'ina odeeffannoo kanallee qabannee jirra isiniin geenna. Oduun inni itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatiin lolli Oromiyaa godinaalee garaagaraa keessatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Lola Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiruun wal qabatee waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo argataa jiraachuu kan ibse yoo ta'u gama mootummaatti jeneraalonni waraana mootummaa lola Oromiyaa keessatti deemaa jiru wal qabatee yaada kennanii jiru. Jeneraalonni yaada kennan Fiild Maarshaal Birhaanuu Juullatii fi akkasumas Jeneraal Baacaa Dabalee yoo ta'an maal jedhan kan jedhu qabannee jirra. Isin biraan geenna. Oduun inni itti aanu Suudaanitti haleellaa diroonii mana barumsaa tokko irratti raawwatameen daa'imman 33 dabalatee namoonni 50 ajjeefamuun gabaafamee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabannee jirra. Guutuu oduu kanneenitii fi kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti guutuun oduu akka itti aanu kanatti wal duraa duubanii isiniif dhiyaata. Abbootiin alangaa naannoo Oromiyaa torban dabre Jimmaa Arjootti qabaman gadi dhiifamuu guyyaa kaleessa isiniin geennee turre. Abbootiin alangaa kunneen akkamitti akka qabaman, akkamitti akka gadi dhiifaman, akkasumas maal keessa akka turan, akkasumas namoonni isaan biraa lubbuun dabre akkamitti lubbuun isaanii akka dabre ibsanii jiru. Haaluma kanaan abbaan alangaa tokko akkamitti biraa akka du'e yeroo ibsan obbo Alamaayyoon akkuma to'atamneen mootummaan odeeffannoo argatee nutti fakkaata. Dhukaasatu ture. Harkaan baasuuf jecha dhukaasa cimatu ture jedhee jira. Ijoolleen nu qabanis hidhattoota jechuudha asii ol dhukaasu. Nuyi nama lama fuula dura isaanii deemaa turre. Abbootiin alangaa lama immoo duuba keenya turan. Dhukaasa kana gidduutti tokko yookaan immoo Naggasa Kabbada rukutamuu isaa dhageenyee jirra. Inni biraa tokkos rukutamuu dhageenyee jirra garuu hin mirkaneeffanne. Namni sadaffaan obbo Addisuu Laggasaa kan jedhaman rasaasa rukutamanii lubbuun isaanii erga hafee booda gara Finfinnee yaalaaf ergamuu dhageenyee jirra. Hunduu dabre torbaan booda nuti immoo warroonni hafne lamaan gadi dhiifamnee jirra. Kaleessa jechuudha. Akkamitti gadi isin dhiisan? Obbo Alamaayyoo ofumaaf gadi nu dhiisan. Nuyi abbootii alangaati. Homaa siyaasa keessaa hin qabnu. Hojii deemaa jirra. Hojiin deemaa jirruufis hojii uummataati. Kana ta'uu mirkaneeffatanii dhimmuma hojii kennaa nu qoratanii gadi nu dhiisan. Osoo gadi hin dhiifamin dura eessa turtan? Hidhattootuma wajjin bosona turre. Isaan wajjin hooma isaan nyaatan waliin nyaataa waliin turre. Miidhaan isinirra gahee jira. Miidhaan nurra gahee hin jiru. Isin gadi dhiisuuf mallaqa isin hin gaafanne mallaqa nun gaafanne kan nurraa fuudhaniyyuu nuuf deebisani. Moobaayila, laaptooppii fi akkasumas birrii 1,200 nurraa fuudhanii turan. Isuma kanaayyuu nu deebisuudhaan gadi nu lakkisan malee mallaqni nu gaafatan hin jiru. Jechuudhaan akka itti qabaman akkasumas akkamitti akka turanii fi yookaan maal keessa akka turanii fi akkamitti akka gadi dhiifaman himanii jiru. Gabaabamatti sarbamiinsi nurratti raawwate hin jiru jedhanii jiru. Namoonni du'anis dhukaas loltoonni mootummaatti fi waraanni bilisummaa Oromoo walitti dhukaasaa turan gidduutti akka ta'e mirkaneessanii jiru. Maaliif isin qaban ka jedhuuf isaan riphee lolaadha. Kaayyoo nu qabaniif isaantu beeka. Nuyis hojiidhaaf deemaa turre. Isaanis osoo deeman tasa walirra buune. Nutillee maaliif jennee hin gaafanne jechuudhaan yaada isaanii ibsanii jiru. Oduun itti aanu kunis oduu ammeedha yookaan immoo breaking news yookaan immoo oduu gammachiisaadha. Wallootti dhiyeenya kana boba'aan akkaan kuufama guddaa qabu argamuun gabaafamee jira. Boba'aan kun ofii isaatti dhohee lafaa ba'uudhaan uummanni yookaan hawaasni naannichaa haala adda addaatiin itti gargaaramaa jira jedhamee jira. Odeeffannoon maddeen garaagaraa irraa bahaa jiran argamuun boba'aa kana abbaa taayitaa albuuda fi enerjiitiin kan mirkanaa'e ta'uu ibsuudhaan abbaan taayitaa albuuda fi enerjii immoo kuufamni boba'aa naannicha kanatti argame baay'ee guddaa ta'uu fi baarmeela biliyeena hedduu lakkaa'amuu danda'u
yookaan immoo yoo xiqqaate baarmeela biliyoona 2 akkasumas biliyoona 2 ol kan ta'uu isaa ibsa jedhamee jira. Odeeffannoo dabalataa yeroo itti aanutti bal'inaan qabannee kan isiniin geenyu ta'a. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti yookaan godinaalee garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Lola guutuu Oromiyaa keessatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiruun miidhaan guddaan kan qaamatee fi kan lubbuu loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisu waraana bilisummaa Oromoo ibsee jira. Mootummaan gama isaatti tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoo irratti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti fudhataa jiru cimsee itti fufuun waraana bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaa keessaa dhabamsiisuuf dhaadatee jira. Lola Oromiyaa keessatti deemaa jiruun walqabatee jeneraalonni waraana mootummaa ibsa yookaan yaada kennaniin Fiild Maarshaal Birhaanuu Juullaa ራሳችንን እያጠፋን ነው afaan Oromootiin ofii of balleessaa jirra badaa jirra jechuudhaan lola Oromiyaa keessatti deemaa jiruu fi miidhaa loltoota isaanii irratti gahaa jiruun walqabsiisee sodaa jiru ibsee jira. Kana jechuun lolli Oromiyaa keessatti deemaa jiru baay'ee ulfaataa fi loltoonni mootummaa dura dhaabbatuun kan hin danda'inii fi miidhaan guddaan dhaqqabaa jiraachuun walqabatee sodaa jiru kan itti ibsedha. Haaluma wal fakkaatuun jeneraal Baacaa Dabalellee lola Oromiyaa keessatti deemaa jiru walqabatee gama isaatti ergaa ciccimoo dabarsee jira. Akka inni jedhetti humna bosona jiru afaan qawweetiin dubbifna yookaan shiftaa bosona jiru afaan qawweetiin dubbifna yookaan immoo shiftaa bosona jiru galchuudha. Warroota kana dura jaalsanyii fa'aa waliin mootummatti harka kennatan guutumaan guutuutti haala jedhamuu danda'uun gara mana hidhatti guuranii isa bosonatti hafe gali jechuun ni yaadama gaafiin jedhummoo kan deebii isarraa eeggatudha. Akkasumas humna guutuu gadi buusuudhaan gandarratti hawaasa bal'aa irratti tarkaanfii fudhatuuf dhaadatee jira. Gandi yoo hin bilisoomne biyyi hin bilisoomu. Kanaafuu gandi bilisoomuu qaba. Tarkaanfii bal'aa fudhanna jedhee jira. Haasaa jeneraal Baacaa Dabalee kanaan walqabatee yaadni kenname. Jeneraal Baacaa Dabalee waggaa 7 eessa jira? Shiftaan inni baan waraana bilisummaa Oromoo yoo ta'u taate waggaa 7 mootummaan qilleensarraa fi lafarraan afaan qawweetiin dubbisaa ture. Garuu uumaa godhuu hin dandeenye. Daangaa Oromiyaatii ka'ee har'a funyaan Finfinnee jalatti mootummaa waliin wal haleelaa jira. Shiftaan inni bifa haaraan afaan qawweetiin dubbisuu barbaadu kun waraana bilisummaa Oromooti moo kamiin jedhe jechuudhaan kan gaafatan yoo ta'u waraana bilisummaa Oromoo yoo ta'e afaan qawweetiin waliin haasa'uu baree jira. Qawwee caccabtuu 5 kan nuun jedhaa turan irraa ka'ee har'a qawwee gurguddaa ammayyaa fi akkasumas qaqqaalii doolaara miti birrii osoo itti hin baasin hiikkatee hidhatee hidhachiisee jira. Kanaaf warra kana afaan qawweetiin dubbisuu irra afaan nagayaatiin dubbisuun isaaf hin laafu jechuudhaan yaadni itti kennamee jira. Kun akkuma jirutti ta'e lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti deemaa jiruun waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo argadhe jedhee jira. Haaluma kana waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa aanaalee garaagaraa keessatti tibbana fufteedhaan tarkaanfii fudhataa tureen injifannoo argataa turuu beeksisee jira. Godina Iluu Abbaa Booraa aanaalee garaagaraa keessatti tarkaanfii guyyaa dheengaddaa fudhate isiniin gennee turre. Achuma godina Iluu Abbaa Booratti irra deebuudhaan guyyaa kaleessallee haleellaa raawwateen injifannoo argadhe jedhee jira. Guyyaa kaleessaa muddee 2025 aanaa Daarimuu fi aanaa Noophaa gidduutti iddoo addaa gabaa jedhamutti haleellaa hattee hidhuudhaan humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa kan qaamatiif kan lubbuu dhaqqabsiisu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haleellaa raawwateen loltoota mootummaa irratti miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun hedduu isaanii hojiin ala taasise jedhee jira. Haleellaa raawwateenis meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatu odeeffannoon gama sirraa nu ga'e ibsee jira. Gama biraatiin immoo mootummaan guutuu Oromiyaa keessatti humna qilleensaatiin tarkaanfii fudhatuuf qophii taasisaa jiraachuun keessoo isaaniitti odeeffannoon bahe yookaan iccitiin nu ga'e ibsee jira. Keessattuu giddugalli Oromiyaa Shawaa lixaatii fi akkasumas Shawaan kibba lixaa xiyyeeffannaan kan irratti kaa'ame jedhamee jira. Haaluma wal fakkaatuun kaaba Shawaa fi lixa Oromiyaa aanaalee garaagaraa irratti haleellaan diroonii raawwatamuu akka danda'u tilmaamamee jira. Oduu biyya alaatiin oduun kun oduu ammeedha yookaan immoo breaking news yeroon hayyama hojii Ameerikaa gara ji'a 18tti gadi hir'atuun gabaafamee jira. Tajaajilli lammummaa fi immigireeshinii Ameerikaa sanada hayyama qaxarrii godaantotaaf qophaa'e irratti jijjiirama guddaa taasisee jira. Yeroon hayyama hojii kanaan dura hanga waggaa 5 kan kennamu yoo ta'u amma gara ji'oota 18tti akka gadi siqu taasifame jedhamee jira. Jijjiiramni kun adda durummaan koolugaltoota, baqattoota fi akkasumas namoota kumaatamaan lakkaa'aman kanneen tarree eeggattoota kaardii magariisaa yookaan immoo giriin kaard yookaan immoo jiraataa dhaabbataa
keessa jiran irratti dhiibbaa qaba jedhamee jira. Hayyamni hojii irra caalan isaa kanaan dura fulbaana 2025 irraa eegalee hanga waggaa 5f kan kennamu yoo ta'u, imaammanni haaraan kun muddee 2025 irraa eegalee hojiirra kan oolu yeroo hayyama ol'aanaa gareewwan saaxilamoo ta'an irra caalan isaanii gara ji'oota 18 qofatti hir'isa. Kun akkuma jirutti ta'e akka hubachiisatti kan ta'e hayyamni dheeraan guyyaa kana dura kenname hojiirra oola jedhamee jira. Mootummaan yeroo hayyama hojii hir'isuun sakatta'iinsa nageenyaa yeroo baay'ee fi namoota alagaa ulaagaa guutan irra deebi'uudhaan akka qorataman akka taasisu ibseera. Mormitoonni jijjiirama kana garuu akeekkachiisanii jiru. Akkasumas ji'a 18tti iyyata haaraa gaafachuun waajjiraalee mootummaa keessatti duubatti hafummaa qofa dabala jedhanii jiru. Hayyama hojii haaromsuuf yeroo dheeraa yoo fudhate iyyattoonni hojii dhaabuudhaaf saaxilamu jedhamee jira. Walumaa galatti jijjiiramni imaammata guddaan akkasii hojjettoota hayyama hojii qaban qofa osoo hin taane maatii, dhaabbilee fi hawaasa godaantotaa hunda yookaan mara ni miidha jedhamee jira. Walumaa galatti jijjiiramni guddaan immigireeshinii Ameerikaa irratti dhufeera. Hawaasni qophaa'uu qaba jechuudhaan yaada isaanii ka'anii jiru. Oduun itti aanu Suudaanitti haleellaa dirooniitiin daa'imman 33 dabalate namoonni 50 ajjeefamuun gabaafamee jira. Kibba Suudaan magaalaa Kaalogii jedhamtutti haleellaa diroonii mana barumsaa irratti raawwatameen daa'imman 33 dabalate yoo xiqqaate namoonni 50 ajjeefaman jedhamee jira. Haleellaa diroonii mana barumsaa irratti raawwatame kana kan raawwate humna addaa RSF jechuudhaan neetwoorkiin haakimoota Suudaanii fi raayyaan ittisa biyyaa gabaasanii jiru. Himannaa kana irratti RSF deebii hin kennine jedhamee jira. Inumaayyuu RSF haleellaa diroonii jimaata darbe naannoo Daarfur keessatti kuusaa boba'aa irratti raawwatameef waraana Suudaan himatee jira. Waldhabdee humna addaa yookaan RSF waraana Suudaan kan duraan michoota ta'an gidduutti ebla bara 2023 irraa eegale Suudaan waraanaan barbadaa'aa jirti. Lola kanaan namoonni miliyoonaan lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqa'anii jiru. Namoonni miliyoonaan lakkaa'aman lubbuu isaanii dhabanii jiru. Suudaan diigamtee jirti. Miidhaan guddaan diinagdee irratti dhaqqabee jira. Namni waan nyaatee dhugu dhabee jira. Lammiileen hedduun beelaan badii irratti kufanii hafanii jiru. Bu'aan waraanaa kana waraanni biyya hin misoomsu, nageenyi biyya hin balleessu. Suudaaniin addunyaalleen duwida itti galte. Waan Suudaan keessa jiru dubbatuun hin ibsu jedhamee jira. Kun akkuma jirutti ta'e haleellaa diroonii raawwateen walqabate ministeerri dhimma alaa raayyaa ittisa biyyaa deeggaru akka jedhetti manni barumsaa daa'immanii kun misaa'iloota diroonii irraa dhukaafamaniin haleelame jedhee jira. Haleellaa mana barumsaa irratti raawwate kanaan walqabate dubbi himaan dhaabbata daa'immanii UNICEF mana barumsaa isaanii keessatti daa'imman ajjeesuun mirga daa'immanii sarbuudha jedhee jira. Sababa waldhabdeedhaaf daa'imman gonkumaa miidhamuu hin qaban jedhee jira. Oduun itti aanu waraanni cimaan daangaa Paakistaanii fi Afgaanistaanitti ka'ee jira. Waraanni daangaa haaraan lubbuu namootaa galaafate Paakistaanii fi humnoota Taalibaan Afgaanistaan jidduutti kan uumame yoo ta'u, gareen lamaanuu waliigaltee dhukaasa dhaabuu cabsan jechuudhaan wal himatanii jiru. Lola haaraa jalqabame kanaan jiraattonni magaalaa Afgaanistaan kan taate Spin Boldak kan daangaa biyyoota lamaanii irratti gara kiiloomeetira 2574 qooddattu halkan darbe keessaa baqatanii jiru. Maddii wal'aansa fayyaa magaalaa Kandahar kan dhiheenyatti argamtu irraa baay'attotti akka himetti hospitaalli naannoo sana reeffa afurii yookaan reeffa namoota afurii simate jedhee jira. Akkasumas Paakistaan keessatti namoonni 3 miidhaan irra dhaqqabuunis himamee jira. Ji'oota dura walitti bu'iinsi biyyoota lamaan gidduutti uumamee ture. Waliigaltee dhukaasa dhaabuutiin lolli sun kan dhaabbate amma immoo bifa haaraan jalqabanii jiru. Addunyaan namoota waraanaa taatee jirti. Kun immoo baay'ee yaaddessaadha. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan immoo hawwii kenna. Nagatti nu turaa.